Yeroo biyyi qabsoo birmadummaa irratti argamtu kanatti raayyaan ittisa biyyaa fi qaamoleen nageenyaa hundi birmadummaa biyyaa eegsisuuf sochii adda addaa taasisuu irratti argamu. Wayita kanattis miidhaa qaamaa fi aarsaa lubbuu ni kaffalu. Isaan biyyaaf oolmaa akkasii oolan yaadachuun jajjabeessuu fi cinaa isaanii ta'uun gochaa lammiilee hundaa irraa eegamudha jedhu kolleejjii raayyaa ittisa biyyaatti yaalamaa kan jiran miseensota raayyaa ittisa biyyaa daawwatanii deeggarsa adda addaa kan gumaachan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen. እነሱ ተመን የማይገኝለትን ህይወታቸውንና አካላቸውን የሰጡን ስለሆኑ ይሄንን የምንሰጠው ዋጋ ታላቅ እንደሆነ isaan lubbuu isaanii bakka hin buunee fi qaama isaanii kennu kennan waan ta'aniif gatiin isaaniif laannu guddaa fi gocha gootummaa kana yeroo hundaa kan yaadannu akka ta'e ibsuuf asitti argamne. Har'a miidhamni bakka ciisanittillee isaanirraa kan mul'atu gootummaa fi abdii guddaatu fuula isaanii irraa ifa. Kun eenyummaa Itoophiyummaati. Kana arguu keenyaafis nutti toleera. Raayyaa ittisa biyyaa keenya bakka hunda jiran miidhamanii bakka adda addaa jiran hunda hawaasni keenya deemee ilaaluu, deeggaruu fi gootummaan isaanii hammam guddaa akka ta'e hubachuu qaba. Jiraattonni magaalaa keenyaa yeroo adda addaatti bakka kanatti argamuun jaalala isaan nuuf qabanii fi wanta isaan nuuf godhan ilaaluu qabun jedha. Bulchiinsi magaalichaa miseensota goota raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruun itti gaafatamummaa isaa ta'uu ni amana kan jedhan Aadde Adaanech, garuu gootonni kunneen lubbuu isaanii aarsaa kan taasisaa jiraniif uummata bal'aa Itoophiyaaf waan ta'eef hawaasi hunduu cinaa isaanii dhaabbachuu qabu jedhan. ዛሬ ያደረግንላቸው ድጋፍ ብዙ እነሱ ያለፉበት ካለው ህይወት አንፃር የሚነገር አይደለም። deeggarsi har'a taasifneef aarsaa lubbuu isaan nuu kaffalan waliin yeroo madaalamu kan dubbatamu miti. Adda waraanaa irraa dhufanii uffata jijjiirratan illee hin qabani. Meeshaalee adda addaa itti fayyadaman hin qaban. Kun ammoo isaan waan barbaachisuuf isaan deeggaruu fi deddeebinee hordofuun dirqama keenyadha. Gochi kun itti gaafatamummaa keenya ta'uu sirriitti hubanna. Hojii akkasii hojjechuun bulchiinsa magaalaa irraa qofa kan eegamu miti. Dirqama lammii tokkoon keenyaati. Sababni isaa nuuf jedhanii qaama isaanii dhabaa jiru. Nuuf jedhanii aarsaa lubbuu kaffalaa jiru. Utuu isaan harka kennataniiru ta'e kun hundi isaan irratti hin raawwatamu ture. Garuu birmadummaa biyyaaf jecha kun hundi irra ga'e. Kanaaf lammiileen hundi cina dhaabbachuutu nurra jira. Ajajaa itti aanaan kolleejjii raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Awugichoo Faqqadee bulchiinsi magaalichaa adda durummaan uummata qindeessuun yeroo kamittuu raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa taasisuu fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa miidhaan irra ga'e jajjabeessuun isaa galaa hamilee olaanaa ta'uu dubbataniiru. እዚህ አካባቢ ላሉ በግዳጅ በተለያየ መንገድ ለተጎዱ የመከላከያ አባላቶች ላይ የተደረገልን ድጋፍ አንደኛው ትልቁ ነገር ላይ miseensota raayyaa ittisa biyyaa sababoota adda addaan miidhaan irra ga'ee as jiraniif deeggarsa taasisuun tokkoffaa wanti guddaan kaka'umsa guddaan isaan keessatti uumamu dirqama fuulduraaf akka qophaa'aniif taasisuuf gargaara. Kan biroon ammoo raayyaan qaama keenya jennee cina dhaabbachuun dirqama keenya yoo ta'es bulchiinsi magaalaa Finfinnee itti gaafatamummaan itti dhaga'ame dafee dhufee deeggarsa waan nuuf taasiseef galateeffachuun barbaada. Kutaalee biyyattii hunda irraa raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsi taasifamaafii jiru raayyichi itti gaafatamummaa isaa milkiin akka raawwatu kan dandeessisu ta'us Koloneel Awugichoon dubbataniiru. ከመከላከያ ጎን በመቆም አስፈላጊው ድጋፍ በሚደረግበት ሰዓት ላይ አንደኛ ከምንም በላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ተፈጸመን ወደ ግዳጅ ለመሰማራት የሚያስችለንን raayyaa ittisa biyyaa cina dhaabbachuun deeggarsa barbaachisu taasisuun tokkoffaa dirqama keenya ba'achuuf galaa hamilee nuuf ta'a. Inni lammaffaan ammoo dirqama keenya raawwachuu keessatti gaachanni duubaan jiraachuun waan bu'uuraati. Kanaaf ammoo lammiileen hunduu deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf taasisuu cimsee akka itti fufuun jedhama. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa nyaataaf meeshaalee galteewwan yaalaaf oolan adda addaa kolleejjichaaf taasiseera.